Ani baay'ee maniin immoo galgaleessa galaala nageenyaa kanaan wal qabatee baay'een isaa sodaadha. Yeroo baay'ee qabame galgala gisee deemuun jedha. Baay'een dhiphachaa ture dhugaa rabbii baay'ee hojii dadhabee baay'ee dhiphachaa ture inni bilookina godhe jechuudha. Maal ta'edhe? Naanni bilookina godhe gaafa bilookina na baasu odoon beekene naan jedhee. Natti qalladaa odoon hin beekene naan jedhe dhugaa rabbii baay'ee mataana dhukkubaa turenna. Homaan dubbanne simuman jedhee fi Bazawee amma turtii hoggaa jaa wajjin turtee aduu bilookisi godhu san maal sitti dhaga'ame? Taatee siira taa'e maali? Akkamitti taatee sirriitti misti? Jireenya irraa inni tasfaa kutee dhugaa rabbiin bakka nam bu'ee nam maraadhe bu'anii homaa fiduu hin danda'an garuu biyya ormaa keessan jira. Hojiin hojjedhu sirumaan natti mul'atu dhugaa rabbii waan ani ta'e garuu anaaf waaqa qofa walitti beeka. Yoo xiqqaate guyyaa meeqaf waan kanaan fakkeenyaaf guyyaa meeqaf miidhamteetta amma biyuun nu barbaannu pooyintiin nu barbaannu iddoo kana keessattuu ni barbaanna maaliif beektaa namni baay'een ni miidhama isaatirraa yeroo itti fayyuu dadhabu jira. Namni baay'een immoo yoo miidhama isaatirraa dafee yeroo itti dandamatu jira. Bakka taateen tokko aduu ta'amu namni ni miidhama kan akkamiinuyyuu taanan kanuma qofa osoo hin taane bakka jireenyuma barbaade jireenyuma addunyaa kamiinuu aduu miidhamtu miidhama keessan irraa karaa ati ittiin dandamachuu dandeessu. So yoo xiqqaate taatee kanaaf guyyoota hammamii torbee hammamii isaa booda akkamitti dandamachuu dandeessi moo akkam taate isteetti fuudhu? Ani ammaatiyyuu sirmaa keessa kootiin banne garuu fuudheera inni hiika dhiyoo darbe fuudheedhanii. Bakka ammaayyuu inni fuudheyyuu jennaan siruma bakka tasfaarraa kutuun dadhabe dhugaa rabbii. Keessi koo isa nan dagadhaban jedhee wannan isa ittiin dagadhu. Bakka bilbila isaa biloogii godhee suura isaa fuulduraa balleessee garuu dagachuu hin dandeenye gammaayyuu dhugaa rabbii. Akkan godhee dagadhu bicha bulee waaqayyo na agarsiisu malee beekuu hin dandeenye dhugaa kan godhee. Amma yoo nan daganne? Kiristoos ammaatti bakka amma waan inni wal jaallannee bakka fuulduratti waliin jiran waan akkasii natti mul'isa malee tasfaarraa kutuu hin dandeenye dhugaa rabbii. Amma immoo erga loltanii? Erga lollee waggaa tokko. Waggaa tokko garuu waggaa tokko guutuu kana keessatti amma ammatti yaadni kee yeroo hundumaa isa biraa darbee walitti taasiftu? Dhugaa rabbii bakka isuma bira gara tiktookii kanarraa na dubbisa. Gara dhiimootiin isa akkan dagadhuuf jedheen bilookii isa godhe garuu tiktookirraa na dubbisa. Garmaan inni maal sin jedhare? Inni gaafa fuudhu waraqata sargii waamichaa naa erge dhugaa rabbii. Wayyoo. Kiristoosii waraqata sargii waamichaa naa erge garuu ani baay'ee irrifannee sii bakka akka waan na sobu waan akka biraankii wayii natti fakkaate gaafa inni fuudhee tiktook irratti maxxansu mana amantaati fuudhee. Bakka isaan amane odoo mana amantaatiin ta'uu baate iyyuu isaan amanu garuu mana amantaatiin waan ta'eef isaan amane dhugaa rabbii. Taa'ame garmaan. Dhugaa waaqayyoon namni beektan jechuudha natti maal godhee akkan isa dagadhu siruma bakka bitaa natti galee dhugaa rabbii tasfaarraa kutuu hin dandeenya gammaa garuu fuudhee. Amma iyyuu erga inni fuudhee kee tasfaa abdii wanta jechuun waa'een isaas keessaa bahuu hin dandeenye miti. Rabbiin keessaa bahuu hin dandeenye waan isaa gammaayyuu bakka aamilee koo cabsee jira dhugaa rabbii. Maal godhanii akka dagatan bichaan beeku dhugaa rabbii. Amma gabaabatti jechuudha isuma dhugaati. Jechuun bakka inni agar amma taatee kun nama hunda bira jira. Jalqaba irratti isa dhugaas hin jedha. Warra jala jiranis barreessuu danda'u. Tokko waa'ee isaa kan ol ilaallatu waa'ee isaatiin kan ol ilaallatu obbiraa balleessi. Suura ta'ee viidiyoo isaa ta'ee jechuun bakka maal seetee laan nan dagadha gaafan jedhee waan nan dagachiisne baay'ee jira. Maal seetee innis guyyaa tokko iddoo hojii wayii deemanii galgala hojjennaa yubeettaa faabirikaa wayiiti iddoo sun. Innaa iddoo hojii san deemee iddoo hojii sanitti baay'ee na dhukkubaa bulee halkan jechuudha. Guyyaa betakiristaanii oollee bakka baay'ee na dhukkube galgala iddoo hojii sanitti jechuudha. Innaa achitti immoo galgala bahuun hin danda'amu. Naannoo keenyatti immoo gara salaaleetti haala nageenyaa kanaan wal qabatee bahuun hin danda'amu. Yeroo sanitti immoo baay'ee ho'eera haaluma nageenyaa kana jechuudha.
baay'ee na dhukkubee haadhi koo hin jirtu. Daandii guyyaa tokko oofsisu deemti. Ijoolleen jiran xixiqqoodha mana keessa. Siistariin immoo deemtee mana barumsaa deemteetti. Siistarii guddaan jirti. Innaa mana barumsaa gisee deemtu bilbila qabattee deemni manatti cuftee lafa gootee deemtee obboleessi kiyya tokkichi immoo jabaadhaan illee idduma san keessa wattaaddara deemee hin jiru. Innaa baay'ee na dhukkubee bakka of wallaalee akka na godhan iyyuu surman beeku dhugaa rabbii. Innaa ijoolleen immoo gaaddanyoonni koo isa beekanii innaa bari'uu na fidanii alatti gadi na baasanii isaa bilbilaniif. Dhugaa rabbii bajaajii kontiraata qabee dhufe mana yaala na geesse gaafa inni marfii na waraanu mana yaala keessatti of bare. Innaa isa malees immoo deebi'ee guyyaa tokko galgala na bira dhufe naannoo mana keenya dhufe galgaleessee jechuudha. Innaa daandii kan eegan roondiin galgalaa isa qabanii baay'ee isa dabaddaban dhugaa waaqayyo na biratti jechuudha. Wantoonni isa ittiin hin daganne kana malee baay'ee jira dhugaa rabbii kana isa ittiin dagachuu hin dandeenye baay'ee jira. Bakka gaafa hin daganne wantoota seenaa walumaa galatti dhugaadha jaalala keessatti taatee hedduutu ta'ama. Kun gaaffii hin qabu. Fakkeenyaaf eenyu buuse? Deebisa ko ergadhu ni torkisi buuse moo hin buuse warri moderatora abargaa qabdaan sinirraa hin guura qoy ergadhu seenaa bakka yoo jala jiraattis dhaggeeffadhu amma ati tokko waa'ee kanaatiif jechuudha namni kuni kanaan booda bakka akka nama du'eetti lakkaa'uu qabda fakkeenyaaf nama du'e namni tokko aduu duubar yoo fakkeenyaaf abbaan tokko du'e maqaasaa kumaraa ugaati kumaraan reeffisaa keeraan jennu kumaraan keeraan jennu reeffisaa keeraan na bakka maqaa jijjiirama miti akka nama du'eetti dagadhu maqaasaa waan hunduma wajjin wanta du'e tokko ko deebistee ittiin deebitu achumatti dhiistaa bakka wanni du'e tokko nama boqote tokko bar awwaaltee galuudhaan kan hafe wanta addaa hin jiru. Boochee dhiiste waa'ee isaa irra deddeebitee yaaddee yaaduu baatte wanti ati fiddu tokko hin jiru. Bakka du'eera. Innaa namni kun siif jechuudha akka nama du'eeti. Akka nama du'eeti. Maaliif jedhe? Tokkoffaa osoo ati waa ittiin balleessin tarii atis hin balleessinii bilookii ala galte. Lammaffaa osuma sitti taasee abdii sitti kennaa abdii sirraa fudhachaa osuma jiru haadha manaa biraa fuudha. Waamicha sii godha. Viidiyoodhaan argite. So bakka kana maal wanti si barbaachisu hin jiru bee. Nama du'e tokko awwaaltee galuudhaan kan hafe wanti biraa maal tura? Naa maal sin jechuun barbaade tarii sammuun namaa waaqa gaditti sammuun keenya kun waaqa xiqqaa waa murteessuu danda'a. Akka barbaadetti of hoogganuu dandeenya. Miira keenyan hoogganamuu osoo hin taane hafuura keenyanis hoogganamuu nurra jiraata. Aduu miira keenya qofa hoogganamnu waan taanu hin beeknu waan hojjennu hin beeknu. So maal goota? Miira keetiin qofa hoogganamuu osoo hin taane ergadhu hoggaa jala jiraatte naa dubbii kee xumurteetta garuu waan dhumarra dubbattee baatus sitti himaa isaan booda miira kee qofa osoo hin taane bakka of to'adhu too maal godhe of keessaa baasi jaalattee miti qixxamteeti kan biraa nama bira wajjin jaalalannee garuu al tokko dubartoota kan mudate kana ani bakka dhiira baay'eedhaan miidhameera kanaan booda dhiira hin argu kanaan booda akkasin ta'u jettee aduu yaaddu isa du'e san wajjiniin miidhamaa jirta jechuudha gama biraatiin akka nama du'eetti lakkaa'isi jedhee. Dhibbee madam. Kanaaf an xumureera tokkoffaa faayiloota si bira jiran of biraa balleessi. Kan akka footoo, viidiyoo waan adda addaa waan qabdu of biraa balleessi. Yusi lammaffaa hin jaalatiniyyuu nama wajjin haasa'uu jalqabi. Jaalattee yoo son taane nama wajjin haasa'uu jalqabi. Erga irraaffatteen booda erga qabeenya kee waan tokkos kuduuffattee manas ijaarrattee maal jetteen booda
Aduu sana kan si gaafatu hedduudha. Inni biroo garuu kadhannaatti cime. Amantaa qabduun. Amantaa qabduun waaqa keetti dubbadhu. Silatis yaa ta'u biyyaansi waggaa tokko erga fuudhee tureera immoo deebi'eetu ammas namni kun keessaan baane jechuun baay'ee ulfaataadha. Amantaa qabduun waaqatti haasa'e. Namatti haasa'uu caala waaqatti haasa'e. Bakka waaqni waan hin goone hin jiru. Jechuun salphaadha bakka. Sigaleera miti kanaaf haala saniin nagaa argachuu dandeessa. Eenyummaa keetti deebita. Ati bar eenyummaa kee keessaa kan baatu eenyudhaaf eenyummaa kee keessaa baatu. Innuu sigateera kan biraa fuudheera. Waggaa ja'a wajjin turte. Haadha warraa biraa qaba. Guyyaa gaa'ela godhatu waraqata si ergee isaayyuu bakka jireenya already bakka na dhiisi dhabe. Guyyaan ja'a waggaan ja'a jechuun baay'eedha. Guyyaa ja'a miti dhugaadha. Maala xiqqoo tilmaamuu dandeessa bar. Namni koo waggaa ja'a wajjin turuu miti sittan hima. Haadha warraa abbaa warraa ta'anii ijoollee lama sadii horatanii waggaa 30 wajjin turanii adda ba'anii jireenya jiraatanii jiranii. Galatoom. Namni abbaa warraa haadha warraa ta'e ijoollee lama sadii jaarratanii godhatanii too adda ba'anii too osoo inni itti bo'u kan olushiin itti bochuu jireenya mataa isaanii jaarratanii jiranii jiru. Bakka nama koo keessaa asuma dheengadda guyyaa dheengaddaa kana nama koo keessaa guyyaa tokko baasitan dubbaddaa. Waggaa tokkoof yaadni isaa dhiphatee guyyaa tokkotti immoo deebi'ee furmaata argate. Sun inni namana naaf galtee dheete egaa mana amantiitiin ol fuudhee waan nama jibbisiisu keessaa isa dhugaati guyyaa tokko baasin dubbadha.